Ilma koo siin jaaladha. Ila koo siin jaaladha. Namoonni hedduun keessan kan jaalala dhugaa wal jaallatu yookaan immoo kan mirri jaalalaa keessa isaatti uumamu nama qofadha jettanii yaaddanii beektu laata? Eeyyeen egaa jaalala jennee inni nuti odeessinu kun ilmoo namaa biratti odoo hin taane ilmoolee bineensaa birattis ni argama. Eeyyeen keessaawuu namoonni hedduun keessan akka hubattanitti jaalalli haadhaaf ilmoo gidduu jiru. Bineensota keessatti illee yeroo hedduu innaa calaqqisu numa argina jechuudha. Eeyyeen hedduun keenya kun egaa waan ifa ta'ee nutti argamuu fi kan nuti jaalala ilmoo kan namaanis wal bira qabne yeroo ilaallu bineensonni hedduun isaanii ilmoo isaanii ni kunuunsu jaalala itti argisiisu baasanii akka keenyatti manis hin jaalladha maaliin jedhiniyyuu malee tarii afaan ittiin walii galanis yookaan immoo miira ittiin walii galanis qabaachuu danda'u jarri. Akkasuma immoo jaalallee walii godhatu jettanii yaaddaniitu beektu laata kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Namoonni hedduun keessan waan adda addaa akka yaaddan yookaan bineensonni adda addaa sammuu keessanitti dhufuu danda'u. Haa ta'uyyuu malee bineensi akkuma namaa jaalala isaa ibsatu. Isayyuu kan jaalala isaa ibsatu kennaadhaan akka ta'e odeeffanne. Eeyyeen egaan bineensi kun egaa naannoo keenyatti kan argamu odoo hin taane baay'ee nurraa fagaateeti kan inni argamu. Jireenyi inni jiraatus jireenya ilmoo namaa fi bineensota kaan irraati adda kan ta'e naannoo cabbiin itti baay'atu keessa bineensi kun kan inni jiraatu. Naannoo cabbii kana keessatti akkuma ilmi namaa lafarra jiraatee warqee jaalallee isaaf kennu. Warqeen kun bakka hundatti kan hin argamne baay'ee gati jabeessa kan ta'e akkasuma bineensi kun illee cabbii kana keessaatti dhagaa barbaada. Dhagaa baay'ee miidhagaa ta'ee fi jaalala isaa isaaf ibsuu danda'u dubartii yookaan immoo isee jaallateetti geeffate jechuudha. Isheenis jaalala isaa simachuun ishee kan inni beekamu dhagicha harkaa fuutee yoo bakka jiraattu san teessiftedha. Egaa dhagaa kana immoo wanti adda godhu hangam cabbii keessaatti dhagaa barbaadanii fiduumti yoo hangam akka inni ulfaatu bineensi kun jaalala isaatiif hangam akka inni bakka kennee dhagaa kana barbaade jaalallee isaatiif deemee kennu nu argisiisa. Egaa bineensi kun eenyunni jechaa jiru irratti fakkaata dhaggeeffattoonni keenya obse. Egaa bineensi kun naannoo Awustiraaliyaa lafa qorraa naannoo cabbii Awustiraaliyaa fi Antarktikaa keessatti kan argamu bineensa Penguins jedhamuudhaan beekamudha. Bineensi kun mallattoo addaa inni ittiin beekamu kan biraan immoo sammuu ilmoo namaatti aanee bineensa sammuun isaa sirriitti yaaduu danda'u jedhamuutiin illee qorattoonni tokko ni dubbatu. Bineensi kun egaa jireenya jaalalaasaa keessatti kan ilmoo namaatiin wal fakkaatu qaba. Egaa tokkoffaa miirri jaalalaatti dhaga'ame jaalallee isaa sana fedhii ishee gaafachuudhaaf kennaa kennuunsaa waan addaati. Dabalataan immoo wanti bineensa kanarraa hubatamu yookaan immoo wanti hin fudhatamnes ni jira jechuudha. Tarii namoota adda addaa irratti illee mul'achuu danda'a kunis akkuma bineensa kanaa jechuudha. Erga jaallatee wajjiniin erga jiraatanii booddee garuu yeroo muraasaaf erga waliin turanii booddee amala seensinni waan qabuuf
isee kaan jaallatee isee dura jaallatee sana gatee deemaa jechuudha. Kana gannu abaraaru jenna. Namoonni amala akkasiis qabdan. Namoonni amala akkasiis qabdan egaa of eeggadhaa jaalalli waan kabajamaa waan ulfaataa waan kunuunsa barbaadudha waan jijjiiramu miti waan nama tokko jaallatanii dhiisanii nama biraatti deeman miti waan ta'eef jaalalaaf kabaja guddaa qabaadhaa isiniin jennaa kun qophii dambalii jaalalaati. Qophiin dambalii jaalalaa torbaanii yeroo hunda isaatii kana isiniif dhiyaatu odeeffannoolee garaagaraa fi xalayoota golee arfan Oromiyaa irraatiin nuuf ergaman qabatee kun amma isaaniif dhiyaachuuf eegaleeti jira. Hayyee hanga xumura qophii keenyaatti akkan waliin turtan isin affeerraa obsii filee fi keemikii mul'ataa si waliin jirra yaa kutaakee waleekoo kan iddiifu kuttee tasaase yaa jarraakee waleekoo kan giddiinka argar dhubaaste yaa qotiyyoo warra keenyaa waleekoo gaafan qabu mululuudha kan kee garaan maalmaa yaadee waleekoo kan koo garaan qulqulluudha manna kaaka ayyuun ijaaree waleekoo inni gurgu muddaan sibiila. Anariya akesi waya waleko namna timbe nesimida. Namoonni hedduun keessan yaada qophiilee keenya irratti qabdan karaa ergaa gabaabaa akkasumas karaa bilbilaan dabalataan immoo karaa iimeelii keenya nu biraan ga'aatii jirtu mee har'aaf muraasa keessan yaada keessan waliin isin biraan geenye jechuudha yaada dhaggeeffattoota keenya yoo isaan biraan geenye yaada dhaggeeffattoota keenya egaa kan karaa bilbilaa karaa ergaa gabaabaa akkasumas immoo karaa iimeelii keenyaatiin kan nu qaqqaban hedduutu jiru isaan keessaatii garuu irra caalaatti kan nuti yaada isaanii amma isaaniif dubbisnu jechuudha kanneen karaa weebsaayitii dhaabbata raadiyoo fi televiziyoonii Oromiyaa dambaliin jaalalaa YouTube irratti isaaniif fe'amee isaan immoo kan YouTube irratti dhaggeeffatan irratti yaada isaanii kennanidha kan nuti isaaniif dhiyeessinu hedduu isaa jechuudha warra kaanis immoo akkasuma yeroo biraa irratti qabannee kan dhiyaannu ta'a jechuudha dhaggeeffattoonni keenya bakka garaagaraa ta'anii nu dhaggeeffata yaada isaanii nuuf haa kennanii jenna yaadni isaanii qophii keenyaaf galtee ta'eetii kan nuti sirreessine isaaniif dhiyeessuu qabnuuf akkasumas immoo waan jajjabaatee gara fuulduraatti itti fufuu danda'uufis wanta baay'ee murteessaa jaateef yaada isaanii ammallee nurraan kutiin isaaniitiin jenna. Yaada dhaggeeffattoonni keenya nu ergan keessaa namni tokko yookaan immoo namni Zalaalam Geetuu jedhamu tokko ifama jaalallee isaa akka gaafachuu barbaadu kan nuuf barreesse jechuudha. Zalaalam Geetuun jedhama hojiin koo poolisii Oromiyaa ta'ee qorataa yakkaa fi balaa tiraafikaa fi hojjetaa istaatiksiidha. Bakkan jiraadhu godina Lixa Shawaa aanaa Ejereedha. Kanan ani jaalladhe Zinnaash Xibabuu jedhamti waggaa 5 jaalalaan waliin turreerra. Zinnaash ogeettii fayyaa akka turtee fi aanaa Calleyaa magaalaa Geedoo hospitaala Geedoo keessa hojjechaa akka jirtu nu barreesse yeroo muraasaan as rakkoo tokko anaaf ishee gidduutti uumamee ture kanaaf immoo dhiifama yeroo hedduu gaafadhee dhiifama naa gochuu diddeetti kanaaf karaa qophii dambalee jaalalaatiin dhiifama gaafachuu barbaade nuun jedheera egaa yoo qophii keenya dhaggeeffata ta'e Zinnaash egaa waan hundumaa kan caalu dhiifamadha jaalala keessatti immoo dogoggoruun yakkuun waanuma jirudha kan jaalala adda taasisu garuu dhiifamni jiraachuu isaati. Eeyyeen egaa qophiin dambalii jaalalaa siga kaayyoon isaa inni guddaan kanneen wal jaallatanii walirraatti adda ba'an walitti araarsuu kanneen waliin jiran immoo akka isaan jireenya isaanii guutuu waliin jiraatan jajjabeessuudha. Nuti siga Zinnaashiitiin maqaa keenyaa fi maqaa dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaatiin dhiifama togootee fi jennaani. Araara buusii. Rakkoo gidduu isaanii jiru waliin mari'atanii utuu furatan gaariidha maaliif nama jaallatu tokko duukaa jiraachuun baay'ee carra qabeessa nama godha jaateef namni hanga kana ishee jaallatee karaa qophii dambalii jaalalaa hedduu akka ishee jaallatudha kan inni ibsaafii jiru kanaafuu Zinnaashis carraa kanatti fayyadamtee abbaa manaa ishee kana deebitee akka araarfattu jenna. Jaalallee ishee jedhii sirreessii waliin fuune waan ta'eef abbaa manaa ishee miti. Egaa jaalala akkuma sala jedhee jaalala gidduutti walitti bu'iinsi ni jira. Sunsumnu walitti bu'a yookaan miilli lamaan nama tokkoyyuu walitti bu'uu danda'a waan ta'eef namni gaafa waliin jiraatu yaada adda addaa hawaasa adda addaa keessaa dhufe waan ta'eef walitti bu'uu danda'a. Haa ta'uyyuu malee immoo walii dhiisanii wal danda'anii waliin jiraachuun egaa jaalala ofiitiif bakka olaanaa qabaachuu yookaan kennuudha kan inni agarsiisu. Egaa yaada dhaggeeffataa keenyaa Zalaalam Geetuu kanumaan goolabnee jirra. Amma immoo kanattaan sin immoo yaada dhaggeeffattoota keenyaa gaggabaabsineetii hanni isaanii YouTube irratti nuuf himanii gaggabaabsinee maqaa isaanii kan YouTube irratti isaaniittiin imeelii isaanii banataniitiin isaaniif dhiyeessina.
Difama Natin jabatini lubutiya Adara jalala Natin jabatini lubutiya Adara jalala Manjalala Kunona raya Asingar garbae Koba kaminta Balle santia Angadera bontu Lemona tindebiu takiti tokotu Namoonni biyya alaa jiran hedduun isin argachuu hin dandeenye WhatsApp osoo banattanii yaada qabnu achirratti isinii erginaa mee itti yaadanuun jettee kan nuuf barreessite Badriyaa Umar. Ani baay'een isin jaalladhaa qopheessitoota qophii dambalii jaalalaa kan nuun jedhe ammoo Daani'el Abdiisaa. Roomaan waaw baay'ee bareeda qophiin keessan nuuf jiraadha qopheessitoonni qophii dambalii jaalalaa isinan jaalladha nuun jetteetta. Maariyaam Tunaan ammoo isinan jaalladhaa qopheessitoota qophii dambalii jaalalaa akkanumaan itti fufaa mudannoon qaba akkamitti isin argachuu danda'a Kuweet irraatii jettee nuuf ergiteetti. Maariyaam Tunaa egaa nu barreessuu dandeessaa ammuma karaadhuma amma barreessitan yookaan immoo djobskbk@gmail.com irratti nu barreessuu dandeessaa mudannoo kee inni kan waaw baay'ee namatti tola jedhee kan nuuf barreesse Muhammad Alhabsi. Waaw baay'ee galatooma qopheessitoota qophii dambalii jaalalaa kanarraa immoo baay'ee ofitti nama fuudhaa kan nuun jette ammoo Meerii akka. Galatooma hunduu namatti tola garuu xalayaa namootaa kan nu geessiftan maaliif lama qofa gootan itti nu baay'isaa akka duraanii sanatti akkasumallee YouTube irratti dafaatii nuuf gadhiisaa nuun jetteetti irra deebitee Badriyaa Umar yaada kee fudhanneerra galatoon. Jeelaan Muktaar baay'ee namatti toltuu nuun jedheera. Araarsan Egeraa waaw ijarraa nuuf afaa horaa bulaa nuun jetteetta galatoon. My sweetie wow hedduudha. Aliyaa Hasan waaw jabaadhaan nuun jetteetta. Hundi keessan iyyuu guddaa galatoomaa isiniin jennaa kanneen yaada nuuf kennitanii baay'ee isin galateeffannaa kanneen isin jaallanna jettanii nu barreessitan kanneen nutti tola jettanii barreessitan akkasumas immoo qophiin dambalii jaalalaa haala kamiitiin deemuu qaba jettanii kanneen yaada kennitan hundi keessaniitiyyuu guddaa isin galateeffannaa yaada keessan fudhanneetu jira. Qophiin dambalii jaalalaa ammas itti fufaa nu waliin tura. Shake namni karamee laatoo soobanii inni galaayaa bareedduun tala bookaloomii koona mammaarami inni galaayaa bareedduun tala bookaloomii koona mammaarami koololee koololee alalii rasaan lasee kookootuu na faala galii. Koololee adarraa karaa wallaalee silaati fuddee galaa. Adeesi lallafu maafilaa labee argeetoo si dhungatu akkaraa naanahee adeesi waaqayyoo walurjii marsitu otuutii na dhungatu oomuu koraan cabsitu ittis naa dabalii. Kan dhaggeeffachaa jirtan qophiin qophii dambalii jaalalaati kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya akkasinitti tolaa jiru abdii.